real estate in luxurious ta'e dizaayinii biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa fidee Oromiyaa keessatti ijaaramu har'aaf nun baasu. Oromoon tokko bitatee keessa jiraachuu hin danda'u. Nama maallaqa qabu kan biraa fiddee qe'ee keenya keessa akka inni jiraatu maal godhu yoo ta'e malee. Yooyyaa akkam jirtu fayyaa keessanii har'a oduuf odeeffannoo jajjabduu iddoo iddoodhaan walitti qabadhee ani Shaalloo Oromooti. YouTube chaanalii kana like, share, comment gochuu hin dagatin. Har'a oduun teenna oduu jajjabduudha. Oduu nama gaddisiisanillee, oduu nama gammachiisanillee of keessaa qabdi. Kanaaf oduuwwan keenya kanniin irraa kan dubbannu waan ta'eef wal duraa duuban isinitti hima. Oduun jalqabarraa dubbannu waa'ee Dr. Lammaa sooshaal miidiyaa kanarratti kan deemaa jiru ni ilaallaa jechuudha. Itti aansinee immoo kan irraa dubbannu waa'ee aappii haaraa dhufe aappii DeepSeek kan jedhamu kan Chaayinaan tolchite waa'ee isaatirrallee waan dubbannu qabna jechuudha. Walumaa galatti har'a dubbii tana lamaan irraa dubbanna. Waa'ee Dr. Lammaa gara dhumaa goona. Maaliif baay'ee irraa dubbachuu barbaanna waan ta'eedhaaf jalqaba irratti kan irraa dubbannu AI Artificial Intelligence Open AI jechuudha. Free kan ta'e kan Chaayinaan oomishte. Yeroo ammaatti kan Chaayinaan oomishte kan amma addunyaa kana to'ataa jiru waa'ee DeepSeek irraa dubbannaa jechuudha. DeepSeek kan oomishe kaampaanii Chaayinaati jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti popular ta'ee beekamtii guddaa argatee addunyaa to'atee jira jechuudha. Dhaabbilee kanaan dura kanneen akka Microsoft, kanneen akka ChatGPT bu'aan ala taasiseera, baay'ee kasaarseera, baay'ee rifachiiseera jechuudha. Fakkeenyaaf Nviidiyaan qofa naannoo doolaara miliyoona 6 kan kasarse yoo ta'u, warra akka ChatGPT, Microsoft kanneen jechuudha doolaara tiriliyoona lakkaa'amuun gabaa isaanii gadi buusee jira jedhama. Wanti DeepSeek adda taasisu gatii salphaan hojjetame. AI jechuudha warra Ameerikaa kana wajjin wal qabatanii doolaara biiliyoona meeqan kan hojjetaman yoo ta'u, DeepSeek immoo doolaara biiliyoona 6 qofaan hojjetame jechuudha. Kana qofa osoo hin taane ispeeshaalii afaan Oromoo, afaan Amaariffaatiin tajaajila kennuudhaan ChatGPT illee waan mo'ate fakkaata jechuudha. Hinaaffaa itti baay'achuurraa kan ka'e cyber security yookaan immoo haleellaan cyber illee irratti geggeeffamee jira jedhamee kan haasawamu yoo ta'u, yeroo ammaatti tajaajila kennaa jira jechuudha. Kanaaf uf duratti immoo ChatGPT fa'a hojiin ala taasisa jedhamee baay'ee kan eegamudha. Kanaaf warri akka riisarchii fi waan adda addaa hojjetan hunduu DeepSeek salphumatti gabbuufachuu hin dandeettanii yoo isin rakkise immoo viidiyoo irratti isinii hojjechuu ni danda'a jechuudha. Dubbiin ijoon teenne isheen lammaffaa immoo waa'ee Dr. Lammaa Magarsaati. Jidduu kana waa'ee Dr. Lammaa Magarsaa waan baay'eetu sooshaal miidiyaa kanarratti haasamaa jira. Dhugaaf dhara isaa addaan baafnee haga ammaatti hin agarre waan ta'eef waan kanarraa hatattamaan dubbachuu hin barbaanne. Wantichi sooshaal miidiyaa irra qofatti haasamaa jira waan ta'eef. Sooshaal miidiyaa irratti kan haasamaa jiru maal jedhamaa jira? Yeroo ammaatti Dr. Lammaa Magarsaa dhaabbata nyaata addunyaa keessatti gorsaa ta'ee tajaajilaa akka jiru ni beekama. Akkasumallee Xaaliyaanii Roomaa keessa akka inni jiru ni beekama jechuudha. Ammatti oduu yaa'aa jirtu mootummaan Dr. Lammaa Magarsaa akka biyyatti galuu jedhee xalayaa mootummaa Xaaliyaaniitiif barreessee jira. Lammaa Magarsaa biyyatti galuu qaba jedheetiniin mootummaan waan kanarratti
mootummaa xaaliyaanii wajjin hojjetaa jira. Garuu immoo mootummaan xaaliyaanii nuti Lammaa Magarsaa dabarsinee hin kenninu. Maaliif jennaaniin warra UN keessatti hojjetu hundaa akka waliigaltee seera addunyaatti eegumsa gochuufin dirqama kennaa waan jedhutu sooshaal miidiyaa irra deemaa jechuudha. Ani immoo kan taajjabe jechuudha. Warruma calliseetumaan iyyuu kan hin taajjabe jechuudha. Maaliif jennaani Lammaa fi Dr. Abiyyiin caalaa namni walitti dhiyaatu hin jiru jechuudha. Kottuu galii waliin hojjannaa yoo jedhame waan rakkoo qabaatu natti hin fakkaanne. Meebii keezii biraa Dr. Lammaa fi Dr. Abiyyi waan kana walirratti dalagan jedhee ani yaada akkasii hin qabu. Meebii hojiidhaaf barbaaduu danda'a jechuudha. Hojiidhaaf barbaaduu danda'a. Maaliif kana jenne osoo rakkoon akkasii jiraate immoo Dr. Lammaa Magarsaa maaliif gadi ba'ee rakkoo akkanaattu jira jedhee irraa hin dubbanne. Harka caalaa sooshaal miidiyaa kanarratti haasa'amaa jira malee karaa mootummaatillee ifaan ifatti wanti waa kana jedhamee dubbatame hin jiru jechuudha. Wanni diqqishuu yoo dubbatamte warri kaabaa kun jechuudha. Warri gara kaabaa kun hin afarsaa, warri kennallee immoo jala gubataa waliin dha'uu kanatu jira. Ammatti odeeffannoo qulqulluun waa'ee kanaan wal qabatee ba'e tokkollee hin jiru jechuudha. Osoo immoo inni kun baay'ee kacimee yookaan immoo Lammaa Magarsaa kan sodaachisu ta'e yookaan inni hin dubbataa yookaan immoo hiriyoonni isaa akka Jawaar Mohaammed fa'aayyuu meebii yookaan ni dubbatu jechuudha. Amma kana barsaa jiru warra kaabatii fi Oromoo keessaa immoo namoota muraasatu waan kana hafarsaa jira jechuudha. Dr. Lammaa Magarsaa Oromoon ni jaalataa, homaa gaafii hin qabu. Oromoon ni jaalataa, ni kabaja. Kanuman jechuu barbaada. Isin immoo subscribe, share, like, comment gochuun dagatina. Negata.